Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isin faana haa ta'u. Hadda viidiyoo haarawaan obboleettii xiyyaa ishee duraan boolla bishaanitti baddeedhee isinitti himesaan daayirektii qabadhee isinii dhufee jira. Ishii waliin jirra. Haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaan isiniin jedha. Warri maatii naaf hin taane immoo maatii naa ta'a. Isa chaayinaalii kiyya guddaa dhiisee gara xiqqaa kanarrattiin hojjechaa jira waan ta'eef isinumatu naa guddisa. Kanaaf warri chaayinaalii kiyyaallee sabiskiraayib naa gootan galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Ammallee haga dhumaatti na wajjin turaan isiniin jedha. Maqaan ishii Fayiseedhaan isiniin jedhee sababa Fayisee jenneefillee qabna. Fayisee maqaan itti maddu? Hindeetti meesila. Maqaan kiyya Fayiseen jedhama. Anillee obboleettii seenati. Kam jammareen itti fufare. Gizee bishaan itti badde siin jedhan sanii. Yeroo bishaan itti badde jedhamu san akkuma beekamu sa'aatii sanitti daa'iman ture ooma tokkoyyuu hin beeku garuu bishaan wayii oddoo keessaa qabna innis haroo jedhama. Seenan obboleettii yommuu haga tokko aanarra jirti waan ta'eef daa'iman sirriitti kiristaanaa keetiif jedhanii akkumatti annaqeeyyuu hin beeku erga sinatti himan malee bishaan wayii qumbaa qabadhee dhaqee waraabuudhaaf jedhanii natti himan yeroo natti himan ofii kiyyaan beeku. Seenan immoo dhuftee nalaaltii achitti deddeebitii eessa dhaqxe jedhanii faazariin maazariin hundumtuu anuma barbaadanii ishiin immoo deddeebitee bakkuma bishaanii sanitti deebiti garaatu beeke ta'uun oolu jedhee tayyaadha amma yoon akka kiyyatti ilaalu garuu booda bishaan kun boora'uun oolu deebitee faazariitti himtee yoo dhufanuu achi keessa nalaalan iyyuu ani achi keessan jira jedhanii ganaa faazarii seenee akkasitti na baasee ishiin iyyitee haguma san iyyuu Rabbi waliin namsee kiyya baase obboleettii tiyya seenaa tana waaqayyollee nama baase kana sababa namaaf ta'uu namuma jedhee tayyaadhaan garuu yoo ergasii amma natti himanii akka waan guddaa tokkootitti guyyaa sanii waan guddaadha jedhee tan kabajee garasitti fudhadhee yaada. Akkasii yaadda. Gizee sanii sababa maqaa kanas baasanii hin beektaa Fayisee jedhanii mee? Akkas jedha. Haasofnee miree waan kana. Ani sababa gizee sanitti bakka duuta jedhanii namoonni hundumtiyyuu narraa bahee faazariin kiyya waan hedduu keessa galanii maazariin illee akkasuma obboleeyyan kiyyallee jechuudha sirni kiyya ka gammachuu gaafsanii gadda ta'e ergas yaana mana addaan teechisanii jedhanii yoo natti himan erga sanaan booda immoo sanna gannasaniiyyuu bakka duuta jedhanii achi booda hinoo iti jedhanii yoo na laalanii ani akkuma jedhame oo'uun oolu. Achi booda ka'ee maazariin na teechisanii yoo harma na hoosisanii ani harma qabadhee fayyite ishiin jedhanii achumarraa Fayyisee jedhanii na baasanii jedhee tayyaadha akkanatti himanitti garuu ani akkasitti himnetti. Haala akkasuma tanaan dura seenaa obboleettii xiyyaa tanaa isinitti himee jira jechuudha. Akkasan guyyaa waaqayyo jedhe galee ishii wajjin viidiyoo isinii hojjedha jedhee turtuu wayii keessa namni yaadattan chaayinaalii kanarratti miti isa seenaa tuubii irratti isinitti himeen jira jechuudha. Obboleettiin xiyyaa isheen Fayisee jennuun ishee tana jechuudha. Amma hojjettu mootummaatilleen. Kanaaf yeroo san kan deemtu ta'e nu hadha hin yaadannu. Yeroo san dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee xiqqoo ture. Ishiin lammaffaa narratti dhalatti. Baay'een xiqqoo ture garuu haguma san jechuudhaaf qumbaa zayitii ishii keessa nitirii sadii dhumte san ishii qabattee haroo deemte. Ishii waraabuuf yoo ishiin qumbaatti gadi lakkistu bishaan itti guutee jennaan ishiin dandeettee keessa ol fudhattu itti gallixxe boolli baay'ee fagoodha fe'ummaa midhaan hin fe'an kana gadi liqimsa. Saniin booda ishiin itti lixxe achirraan egaa sababa ta'uudha akkuma ishiin jette haroo sanirra yeroo 2-3 deddeebi'ee tan laalaa ture. Yeroon deebuutti homaan argine gizee sadaffaan irra dhaqee olaalu immoo lammaffaa dhaqee olaalu bishaan bobboora'ee jira. Ammallee garaan na didee sadaffaa itti deebi'ee ilaalu haroon gizee dura liqimsate sadaffaa irratti ol tufa jedhanii akkuma san ol tufee baasee yoo hin jedhu miila ishii takkitti tuuqabee hin danda'u jechuudha. Miila qabeetuman faazariitti iyyee achi faazariin dhufee gateetti re'oo godhatu bishaan akkuma mumbaa kanatti keessaa gadi yaa'a. Hunduyyuu amma taree kinoo hadha immoo galata rabbii ishee wajjin teenyee isinitti haasofne. Kanaaf maqaa Fayisee jenneen kanallee sababa san fayyite harma qabatte ishiin ergasillee harma malee guddattelleeni akkasii duraan warroonni maatiin keenya guddaan waggaa 2 waggaa 3 harma hin hoosisan ijoollee ishiin achillee osoo hin gahin
gabaabumatti harma malee hin guddatte saba saniin fayyisee jenneeni mee maal jettaani hojii kiyya kana maal jaalatte fayyisee jedhimee maal na gargaaru uummanni kun si hordofaa Ani akka kiyyatti hojii kee baay'een itti gammade wanta hundumarrayyuu nama gammachiisaa hiriyoonni keellee ka akka keetii chaayinaali kee kana si jajjabeessanii akka ati bakka guddaa geessuuf akka hawwii gaarii siif hawwananillee gama kiyyaanii jajjabeessanii waanuma xiqqoorra waan guddaa gahanii namni seenaa dhabeen jiru namatu wal jajjabeessee wal kaasa jajjabeessan jedha akka kiyyatti. maal jettamee laayikii godhaa baay'isaa ta'an akka fakkaatan baay'isaayii ni kabiraa'u itti gammadaayii hawwaayii jedhaan ani akka kiyyatti. atiin banatta hundurame Anillee yoo haalli kanaa mijatu taate garuu nan godhadha jedhee ammaa fi hin yaadu akka ishii kanallee muuxannoo baay'ee hin qabu garuu nan kolfa yeroo baay'ee yeroo nama waliin haasa'u kan ammoo keessa galee nan hojjedha jedhee yaadu garuu hayyama waaqayyo yoo taate hawwii kiyya duraa yoo ta'e ittan gammada. itti gammada maa hojii amma hojjechaa jirtu kana si caala sitti mulfaatu hojii mootummaatu hojjeta. Haa ta'u wantichi immoo dandeettii barbaada haasa'uu irratti namni garagara waan ta'eef anaaf si amma akka tokkotti haasa'uu dhabuu dandeenya. Annan kolfa yeroo baay'ee akkuma tiyyuu beektu kiyya immoo hojiin yoo xiqqaate namoota gurguddaa waliin hojjannaa bakki nu jirru kolfa baay'ee hin qabu. Sagantumaan hojii keenya hojjannee galla garuu osoo akkanatti hojii kana hojjadhee hiriyoota kan beeyne baradhee waan hedduu baradhee an akka kiyyatti natti tola. Eeyyeen baay'ee natti tola. Akkasii obboleettii xiyyaa ishee fayyisee jedhamtu tana wajjin hadda viidiyoo addaa kana qabannee isinii deebinee jirra hordoftoottan xiyyaa. Viidiyoo biraatiin immoo viidiyoo garaagaraa akkuma isiniin jedhe kaleessa mooyyoo obboleeyyan xixiqqoo wajjin viidiyoo wayii gaafiif deebii hin gaafanne jennee yaaliidhaaf jechuudha. Guyyaa biraa immoo kana caala babbareechinee isin biraan geenyan isiniin jedha hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtan hundatti kan biyya alaa jirtan kan keessa illee jiraattanii chaayinaan kiyya hordoftanitti nagaa fayyaanaa ta'a mee dhumarratti warra akka anaa biyya alaa ture kanaan maal jettaan? Ani akka kiyyatti wanni ani jedhu ati yeroo biyya alaa jirtutti jechuudha nu baay'ee boonyaa homtuu nutti hin tolu yeroo baay'een immoo bilbilaan sin dubbisaa yeroo daataan banamee jirutti si arginaan hojiirra waan jiraadhe yoon kaardi keessan qabaanne daddafee suuqii deemee bitadhee si dubbisa garuu yeroo si dubbisutti obsuma qabaadhee si dubbisa malee keessa kiyya baay'ee tokko na boora waanuma jireenya wal arginee wajjin jiraannuyyuu nutti fakkaanne wanta baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha gufuu karaa kana keessa ammallee hiriyoonni akka keetii kan biyya alaa jiranii gaafa hayyama waaqayyoo taate hundumtuyyuu wanti hin taane hin jiru waannan obsumaanii guyyaa hayyama waaqayyoo ta'e eeggadhaa hin darba guyyaanii waaqayyo nagaan gara biyya keessanii sinaa deebisuu maatii keessan biyya keessan sinaa argisiisuun jedhaan ani gamu. Kanuma jettan. Ishii galatuma qabeessa sirannaa hirmaachuu geetu. Ishii chaa'u viidiyoo biraattiin walitti deebinaa agasitti nagaan naa tura.